Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaala gammachuu tashitee official. Baga jiraattan isiniin jecha qophii ko'adhaa keessatti taatee ajaa'ibsiisaa suuraa kanaan wal qabate kan uummata addunyaa harka afaan irra kaa'achiise tokko anis waan dinqisiifadhee fi gurra isin buusuuf qabadhee dhufeera. Garuu gara qophichaatti dabruun dura warroonni kana dura maatii chaanaala gammachuu tashitee official hin ta'ini chaanaala kana subscribe gochuun viidiyoo yeroo yerootti YouTube koo irratti gadi lakkisu hunda dursee akka isin bira gayu mallattoo notification tuquuni akka mallattoon isin bira gayu yoo gootanii viidiyoo chaanaala gammachuu tashitee irratti gadi lakkifamu ittiin boharaa akka warra hubattan abdii kooti. Warri dura maatii chaanaala kanaa taatan immoo video keenya like gochuu fi comment jalatti yaada keessan nuuf barreessuu hin dagatina. Subscribe. Gammachuu Tashitee Official. My name is Anya Renkring Lubin. Yeroon isaa January 31 bara 2016 ture. Dubartiin daa'ima waliin iskiriina irratti argitan tuni lammii biyya Denmark yoo taatu maqaan ishee Anja Ringren Loven jedhamti. Dhaabbata hojii tola ooltummaa Children's Aid Education and Development Foundation jedhamu abbaa manaa ishii waliin ta'uun hundeessitee hawaasa tajaajiluu irra osoo jirtu odeeffannoon tokko gara biyya Naajeeriyaa irraa waa'ee haala jireenya ijoolleen wal qabate isaan dhaqqabe. Achumaan imala isaanii gara biyya Naajeeriyaatti taasisuun hojii tola ooltummaa irra osoo jirtu wanni argaa namaatti hin tolle tokko agartuu ishee keessa seenuun qalbii ishii cabsuun miira hamaa keessa ishii seense. Innis daa'ima xiqqaa qaamni isaa qullaa kan gogaan qaama isaa lafetti maxxanee kan huqqatu irraa lafeen qaama isaa laakkaa'amuu danda'u kan hafuura isaa dhumaatiin daandii gubbaa ijaaju tokko arguu isheeti. Yeroo kanatti isheenis wanni guddaan taajjabde miidhamuu daa'imaa caalaa namoota naannawa daa'ima sanii jiran kan osoo waan kana argan cal jedhanii ilaalan yoo ta'u booda garuu wanni isheen hubatte tokko jira. Innis ilaalchi hamaan hawaasicha keessatti baratame kan daa'imman ishiin baraaruuf tattaafatutti jirtu kanniin wal qabatee bara dheeraa fi biyya Naajeeriyaa keessatti du'a daa'imman hedduutiif sababa ta'ee jiraachuu irra gayuu haalli namoota yeroo san achi turanii imala ishii salphisuu hin oolle. Hunda caalaa wanti nama ajaa'ibu immoo daa'imni haala kana keessa jiru kun haadhaaf abbaas dhabee osoo hin taane ilaalcha hamaa kana bu'uureffachuun daa'ima iccitii jireenyaayyuu maal akka ta'e hin beekne kana falfalaadha yookaan hafuura hamaatu keessa jira jechuun akka beelaan du'u hawaasichi itti murteessus lubbuun guyyaa malee hin baatu. Daa'imni ji'oota 8 darbanii fi gadi darbamee qaama qullaa diida keessa deemuun wantoota darbaman balfa keessaa funaanaa soorataa lubbuu isaa tursiisuu isaati. Dubartiin tunis yeroo daa'ima kana argitu beelaa fi dheebuu hamaa keessa jiraachuu isaa hubachuun yeroodhaa fi bishaanii fi buskuutii konkolaataa ishee keessatti argamu fiigdee fiduun akkuma suuraa gubbatti mul'atu kanatti daa'ima kana du'a harkaa buusuuf yeroo tattaafattu abbaan manaa ishee fagoorraa taatee sana suuraan hambiseera. Sana boodas Anjaan daa'ima sana haala ulfaataa kana keessatti dhiistee deemuu waan hin barbaannee fi daa'imicha fuudhuun gara hospitaalaa geessitee yaala barbaachisu argatee akka dandamatu erga goote daa'ima kanaa fi haadha taatee guddisuu fi murteessuun maqaasaa Hope jechuun moggaasteetti. Namoonni suuraa seena qabeessa kana sooshaal miidiyaa irratti argan hedduun isaanii daa'ima kana fudhatanii guddisuu fi gaafii dhiyeessanis garuu Anja Ringren Loven hayyamamtuu hin turre. Anjaanis sababa hojii gaarii ishiitii addunyaa irratti nama galataa jedhamuun maqaa fi hojiin ishii namoota hafaniif akka fakkeenya ta'u sooshaal miidiyaa gurguddoo addunyaa irratti yeroo dhaga'amu akkuma namni waan facaafate haamama jedhamu sana
sababa daa'ima kanaatiin guyyaa muraasa keessatti deeggarsa namootaatiin maallaqni doolaara miliyoona 1 ol ta'u akkaawuntii dhaabbata faawundeeshinii isheetti galuun kaayyoo isheetiif haala mijeesseera. Kana boodas yeroo yerootti fuula Instaagiraamii irratti haala Hoop irratti argamu hordoftoota ishiif kan maxxansitu yoo ta'u, amanuu baattanis baatii 4 booda daa'imni haala amma argitan kanaanii nama biraa fakkaatee uummata addunyaa ajab jechisiiseera.